ani fayyaadhani ani nagaa koodha garuu wayyoo dhiifama nagaa jirtu hordoftoota chaanaalii eebbaati. Chaanaaliin kun chaanaalii bareedaa ta'uusaa anumti beekeen filadhe. Kan sin dhibu eebbaanti erga dhalatee kaasee chaanaalii bareedaa deema dhalate. Garuu abbaa faadhaan qabu dhiifama gootuu fi nagaa jirtu isiniin jenneerraa nu of kolchaa guyyaarraa baacoo babbareedduu namatti tolu jennee abdannu isiniif qabannee dhufneerra. Chaanaalii keenya kana subscribe gochuu, like gochuu, share gochuu, comment gochuu anuu isinitti himu isiniyyuu keessa keessanii waan beektaniif uummata qashtii kanaaf meemeeroon dhiyeessu baay'ee natti tola, baay'ee na gammachiisa. Guyyaarraa immoo afaanumaan waliin dubbii xixiqqoo fufurdaa isaa taasisnee isa booddee itti deemna. Amma dhumaattitu na hordoftanii anillee obboleessi koonni manaarree hin gammada nu waliin turaa isiniin jenna. Nagaan yeroo fixan immoo isiniif himna. Tokko mucaa obboleessa abbaa haadha obboleessa koo tokkotti dhufe maannaan jira isinitti fakkaate. Abbaan koo birrii 5,000 caammaa naayikii bareeda sooliinsa jabaata gogaansa jabaatatu kunaa bitee dhufe. Maadha ijoo mucaan kun caammaa akkamii bitate kaa biyya nuun kaa'u kaa maali kana maadha kun gaafa irra deebi'ee gaafadhu maal naan jira isinitti fakkaata. Caammaa meeqaan bitte birrii meeqaan bitte garuu caammaa kina birrii 5,000 keessaa nee abbaan koo birrii 4,800 qofitee naa deebiin jedhu isinitti fakkaata. Ani waan guddaa waan bitanitti fakkaate birrii 4,800 baay'ee. Yaa tokko immoo mucaa tokkotti chiikii tokko beellamee kanaa booddee gadhata irra deebi'ee wal arguu qabna maal ta'e mucaan kun nama intalli kun taasifdi maal taateeti qo'ee ishee rakkoon qabu wal arginaatte guyyaa tokkottumayyee dhaqe gaafa rakkummoo ija ishee keessa yoo leedhee ilaaluu dadhabe maal taate ola dhiina ilaalii kaannaan ayi lakkeen ola dhiisin ilaaluu maal taate ola dhiina ilaalannaan obboleetti narraa calluma ati barbarree maa nyaattee dhufte natti fakkaatan danda'ee ija kee keessan ilaaluu hin jedhu seetan. Mucaa ollaa keenyaa tokkotu ture. Mucaan kun ganama irriba baay'ee jaallata natti fakkaata irrafa. Intala tokko immoo fuudhee kan manaa qabu qaba. Ishee erga fuudhee immoo achiisaan siin jedha. Saayitii jaattuu hin qabu. Maaliif ta'ee mucaan kun yennee gaafa qorannu baay'ee uummanni safara keenyaa nama qorannaa hin jaallata miti. Gaafa itti qabamnee gaafannu maal jedha isinitti fakkaata. Maal taate mucaan anaa maaliif amma yoona kanaa raftaa ittiin jennee gaafannu. Ani sababii nama yoonaa rafuudha. Intala gurraattii tokko fuudhee hin qaban. Gaafa nu biraa ka'ee akkas ilaalu isheen ilaala waan ta'eef lafti kun dukkana natti fakkaata. Kanarraa kan ka'e immoo saayitiin jaayyoo kan natti fakkaannaan silkii koo sirrii miti saayitii dogoggora dhadheen deebee rafaa. Kanayyuu akka dingataa fincaa'uu gadi bahee namni diida deemaayyuun gadi bahee hin jedhu. Lalleen koo tokko immoo dhuftee maal jetti isinitti fakkaate? Haa hin jedhe nagaadhaneetti jiraam hin jedhe. Maanni atoo na jiraa baddeetti. Hin banneemsii jiraam jedhe. Maaree ati garuu amma yoomiitti na jaallattaa ni jette. Innaan immoo maal jedha isinitti fakkaate? Amma koronaan si qabuuttiin si jaalladha hin jedheen. Maaree isaa achi waaqayyootti dabarsee laadhagaa formaanni waan. Mucaa gowwaa tokkotti safara keenya jira. Mucaan kun immoo yeroo hundaa waan namni itti himu tokko hordofuun baay'ee sitti tola isa siin gammachiisa. Innaan maal jedha mucaan kun haaduu, gasoo, qottoo, hakaafaa, gajaraa waan akkasii kana hunda isaa qaratee maal goota mucaan anaan jedhe hunda isaa qaratee qophaa'ee maal gootannaan amma warra kiraayii dakasii nu kaffalan mana kiraayii kan nu kaffalan jiru isaan keessaa reene kana hunda san qaradhe kana achitti galeen koronaa ofirraa eeganaan hin jedhu. Hayyeekaa hordoftoota chaanaalii YouTube guyyaa har'aaf kan nuun isiniif qabannee dhufne kanarree caala ture karaattiin buusee dhufe sa'aaf immoo kanarra kan darbe immoo guyyaa biraa haala bareedaaf ajaa'ibsiisaa ta'een viidiyoolee ta'e isiniif hojjennee isiniif dhageessisuu yaalla. Maarree chaanaalii keenya kana subscribe gochuun namoota nutti dabaluun namoota imeelii qaban akka isaan subscribe nuuf godhan gochuun adraa subscribe qofitee immoo nu godha.
subscribe yoo gootanii ofiis hin fayyadamtu nus hin fayyaddu dirqama oromummaa keenya haa baanu siniin jedha. Chaanaliin biraas Bontage kan jedhamu jira isa subscribe akka gootan abdii guddaan qaba. Qophiilee bashannansiisoo bu'aarsoo kan biraa wajjin turtii akka goonuuf guyyaa biraatti isinii qabna. Arraaf dhiifaman akka isin gootan beeka. Guyyaa biraatti immoo qophiilee adda addaa isiniif qabannee dhiyaachuu iyyaalaa hin feenas download gochuu immoo karaa Facebook jala galtanii emailii jala YouTube jalaan dhattanii download gootanii dhaggeeffachuu dandeessu. Baay'ee galatooma guddaa galatooma subscribe nuuf gochuun dagatiina galatooma shalom. Ani kan shawaa ishaan kan baalee.